Niif guyyaa osoo hin boqotiin qulqulluu 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 jedhanii maqaa kee ni galateeffatu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoomsa 7 hanga 8. Galanni siagau ya Sillaase bakkan kufee jiru sinna kaase sichaan faarsam kanaaf maqaa kee sadummaa kees barii tokkummaa kee. Galanni siagau ya Sillaase bakkan kufee jiru sinna kaase sichaan faarsam kanaaf maqaa kee sadummaa kees barii tokkummaa kee. Kottaa gadi buunaa biyya lafaarratti nama suni humna akkuma keenyatti jechuun yaada gaarii gaggeessanii onneen uumaniiru ofiin fakkeessanii. Galanni siagau ya Sillaase bakkan kufee jiru sinna kaase sichaan faarsam kanaaf maqaa kee sadummaa kees barii tokkummaa kee. Abrahaam si waamnaan mana isaatti si qaluuf murteesse dhalasaatti hoolaa bakka buuste Yisaaq deebiste mana Abrahaam deemte yommus kan eebbiste. Galanni siagau ya Sillaase bakkan kufee jiru sinna kaase sichaan faarsam kanaaf maqaa kee sadummaa kees barii tokkummaa kee. Balballi samiirraa banameefi Isxifaanos argee sagadeefi mana isaa naanna'een isa faarsaa gocha isaa lallabeen diina aarsaa. Galanni siagau ya Sillaase bakkan kufee jiru sinna kaase sichaan faarsam kanaaf maqaa kee sadummaa kees barii tokkummaa kee. Abbaa ilma furris qulqulloota jettiin tuuffatiin cubbamoota mana kee keessatti nu kunuunse sitti amanneerra qulqulloonse. Galanni